Ashamaa harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti sana qabu jechaa odeeffannoo wayitaawaa yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa jalqabarratti hangafoota oduu. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa humnoota bilchiginaa irratti fudhachuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa kanaa godinaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti fudhachuun dhagahameera. Bal'ina isaa immoo isin dhageessu. Jeetii waraana Itoophiyaatti banaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa keessatti kufe ilaalchisee BBC Verify fi Itoophiyaa Fact Check gabaasa gochichi raawwatamuu mirkaneessuu baasan. Maddeen kun lamaan odeeffannoon sobaa fi dhugaa dhimma kanarratti qoodamaa akka tures ifoomsaniiru. Bal'inaan qabanneerraa ni balballoomsina. Humni kaabaa lolee injifataa yoo dhufee ni baqannaa uummataanis baqadhaa jenna jechuun kaabaa'uun ejjennoo isaa ibse. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo barootaaf qabsoo kana nagaa itti cichee geggeessaa jiru kaabaa'uun hoogganni isaa obbo Mulaatuu Gammachuu dhimmoota hedduu irratti yaada kennaniiru. Yaadota kaan kana bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Yeroo Itoophiyaan keessatti waraanni akka babal'ataa jirutti qaamoleen nageenyaa mootummaa humnaan dargaggoota leenjii waraanaatiif qabaa jiraachuun ifoome. Gochi kun naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti bal'inaan geggeeffamaa akka jiru maddeen ibsaniiru. Kanas ni dhageessu. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM akka beeksisetti godaansi daandii bahaa Itoophiyaa hordofuun taasifamuu dhibbeentaa 22 hir'achuun gara 50,000 fi 600tti gadi buusaa beeksise. Rakkoon dinagdee haalli nagaa yoo furamuu baate akkasumas dhiibbaa illee geessisuu danda'u yoo jiraate lakkoofsi godaantotaa dabaluun akka danda'u ammoo akeekkachiiseera. Kanas qabanneerra isin biraan geenya. Tattaaffii mootummaan Itoophiyaa wayitaa wal muffiin sabootaa fi fincilli dhannoo deemaa jirutti aangoo giddu galeessaatti ol kaasuu godhee bara 2025 keessaa dhaabbilee diimokiraasii calaatti kan hubee fi kabaja mirga namoomaa kan miidhagina jechuun gabaasni waggaa gamtaa Awurooppaa kan mirga namoomaa fi diimokiraasii addunyaa bara 2025 ibse. Gabaasa gamtichaa bal'inaan qindeeffanneerraa kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo wayitaawaa Impaayirtii fi Oromiyaa keessaa argachuudhaaf toora YouTube chaanalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara odeeffannoo bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa humnoota bilchiginaa irratti fudhachuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa kanaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti fudhachuun dhagahameera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti tarkaanfii cimaa fudhachuun barameera. Tarkaanfii oboon fudhate kanaan loltoonni sirnichaa hedduun du'aa fi madoon adabamuun barameera. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kun tarkaanfii fudhachuun barame. Oboon akka beeksisetti yoo ta'e godina Wallagga Bahaa bakkeewwan garaagaraa 4 keessatti tarkaanfii ilaalessaa kana fudhachuu ibseera. Akka kanaan oboon tarkaanfii aanaa Jimmaa Arjoo Ganda Tibbee, aanaa Waayyuu Tuqaa bulchiinsa magaalaa Bonayyaa Modoo, aanaa Waamaa Hagaloo bulchiinsa magaalaa Ganda Baataa Weennii fi Tulluusaa keessatti tarkaanfii cimaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Oboon tarkaanfii kana hagayya 13 bara 2026 yeroo wal fakkaataatti fudhachuu kan ibse yommuu ta'u tarkaanfii aanaa Jimmaa Arjoo Ganda Tibbee keessatti fudhatee loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun kun ammoo fayyaatti harkaan qabuun booji'eera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 10 fi SKS 2 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisuun barameera. Tarkaanfii godinuma kana aanaa Waayyuu Tuqaa bulchiinsa magaalaa Bonayyaa Moloo keessatti fudhateen loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun kun ammoo fayyaatti harkaan qabuun booji'eera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 17 fi SKS 2 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Tarkaanfii aanaa Waamaa Hagaloo bulchiinsa magaalaa Qassoo keessatti fudhateen ammoo loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun ji'a fayyaatti harkaan qabuun booji'eera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 4 fi SKS 4 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Tarkaanfii aanaa Waamaa Hagaloo bulchiinsa magaalaa Ganda Baataa Weenniitti fudhateen ammoo hedduu du'aa fi madoon adabuun fayyaatti harkaan qabuun booji'eera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 8 fi SKS 3 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Oboon tarkaanfii aanaalee Wallagga Bahaa qofa keessatti fudhate kanaan loltoota bilchiginaa 40 ol fayyaatti harkaan qabuun booji'uu fi qawwee AKM 43 ol irraa hiikkachuu ifoomse. Jeetii waraana Itoophiyaatti banaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa keessatti kufe ilaalchisee BBC Verify fi Itoophiyaa Fact Check gabaasa gochichi raawwatamuu mirkaneessuu baasan. Maddeen kun lamaan odeeffannoon sobaa fi dhugaa dhimma kanarratti qoodamaa akka tures ifoomsaniiru. Guyyoota muraasa dura jeetii waraanaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa ganda Goora lamaanitti kufe jedhamee ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagahamaa turaniiru. Cittuuwwan jeetichaas ta'ee namoonni meeshaa waraanaa hidhatan cittuu sana dhaabbatanii kan agarsiisan suuraawwanii fi viidiyoowwan garaagaraa qoodamaniiru. Gariin jeettii waraanaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin dhawamee kufuu isaa caqasuun suuraawwan kan qoodaa turan yommuu ta'u faallaa kanaa suuraawwanii fi viidiyoowwan kun hubannoo namtolchee yookiin AI'dhaan hojjetame jechuun kan barreessanis turaniiru.
Akkasumas suuraan kun jeettii humna qilleensaa Itoophiyaa kan hin agarsiisne ta'uu caqasuudhaan odeeffannoon kun soba ta'uu kan barreessanis turaniiru. Isaan keessaa fuulli feesbuukii Dammaqee Nagaasaa Kuubee jedhamuu fi hordoftoota 500,000 ol qabu isa tokko ture. Fuulichi oduun ergamtuu wayyaanee tamsaasaa jirtu guutummaan guutuutti sobadha. Humni qilleensaa keenya inni goota jeettii barbaadaa yookaan ammoo cittuu akkasii hin qabu. Cittuu kana qabeenya keessaniif oolchadhaa jettii shiftaa gandaatiin qofa osoo hin taane waan biraatiin salphaatti dhahamee hin kufu jechuun suuraawwanii fi viidiyoowwan marsariitii hawaasaa irratti qoodamaa turan sun soba ta'uu barreessee ture. Haa ta'u malee Itoophiyaa faaktish jee qorannoo suuraawwanii fi viidiyoo irratti taasiseen suuraawwanis ta'ee viidiyoon kun AI'dhaan yookiin hubannoo namtolcheedhaan kan hin hojjetamne ta'uu mirkaneesseera. Akkasumas suuraawwanii fi viidiyoowwan kun kanaan dura marsariitii hawaasaa irratti qoodamanii kan hin beekne ta'us eeree. Jeettii waraanaa kun Aero L39 Albatros kan jedhamu yommuu ta'u kan Czech Republicin hojjetamedha. Jeettiin kun bal'inaan leenjiidhaaf kan oolu yommuu ta'u lola qilleensa irraa fi kaayyoo lafa irra weeraruuf akkasumas odeeffannoo sassaabuufis akka oolu gabaasichi ni addeessa. Humni qilleensaa Itoophiyaa jeettii leenjiidhaaf kan fayyadamu ta'uun kanaan dura kan caqafame yommuu ta'u jeettiin kun ji'a dura ayyaana waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa irratti agarsiisaaf dhiyaachuu maddi kun mirkaneesseera. Guyyaa sanatti jeettiin L39 Albatros humna qilleensaa muraasni agarsiisa kan taasisan yommuu ta'u agarsiisi jeettii fi EBC'n viidiyoo kallattiidhaan tamsaase sa'aatii 1 fi daqiiqaa 3 irraa jalqabee ni mul'ata jedhe Itoophiyaa Fact Check. Kana malees viidiyoo EBC kana keessatti daqiiqaa 5 fi sekeendii 30 irratti jeettiin kun tarreedhaan dhaabbatanii akka mul'atan illee eereera. Akkasumas Itoophiyaan cittuu caccabaa jeettii fi jeettii L39 Albatros ayyaana sana irratti agarsiisa taasisan wal bira qabuun madaaluu eere. Akka kanaan jeettiin caccabee fi jeettiin agarsiisa irratti hirmaatan halluu wal fakkaataa kan qaban ta'uu mirkaneesseera. Isaan kana keessaa halluu cuquliisa jeettii jalaatti argamu, halluu diimaa fi booraa qaarratti argamu akkasumas halluu booraa eegee jeettiitti argamu akka jiru eere. Mallattoolee armaan olitti caqasan akkasumas teessumni lafaa bakka jeettiitti kufee jedhamee fi suuraa cittuu jeettii irratti mul'atu wal fakkaachuun jeettiin kun shakkii malee kan humna qilleensaa Itoophiyaa akka ta'u mirkaneessaa jedhe Itoophiyaa Fact Check. Haa ta'u malee jeettiin kun dhahamee kufee immoo sababa rakkoo teeknikaatiin kufee kan jedhu gaaffii ragaadhaan deebii hin arganne kan jedhe maddi kun waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee mootummaan Itoophiyaa dhimma kanatti wanti akka hin jirre ifoomseera. BBC Verify gama isaatiin qorannoo geggeesseen jeettii waraanaa kun godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa keessatti dhufuu mirkaneesseera. BBC'n ragaaleen hedduu walitti qabuudhaan dhimmicha mirkaneeffachuu ifoomse. Humni kaabaa lolaa yoo dhufe ni baqannaa uummataanis baqadhaa jira jechuun KFO'n ejjennoo isaa ibse. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo barootaaf qabsoo kan nagaatti cichee geggeessaa jiru KFO'n hoogganni isaa Obbo Mulaatuu Gammachuu dhimmoota hedduu irratti yaada kennaniiru. Namni kun dubbiin miidiyaan dubbatan kan irraa hin eegamne haasawaa hawaasni eegne jechuunis xiqqoo komii kaaseera. Itti aanaan durataa KFO Obbo Mulaatuu Gammachuu yuutuubii kallattii gubbaan gaaffii fi deebii taasisaniin dhimmoota hedduu kaasanii haasa'an keessatti waa'ee lola kaabaa as deemaa jirutti ejjennoo dhaaba isaanii himaniiru. Jaarmiyaan siyaasaa waggoota dheeraaf siyaasa biyyattii keessatti qooda qabaataa ture KFO'n jaarmiyaan siyaasaa bu'aa qabatamaa fi jijjiirama taasisuu danda'a jedhamuun yaadaman keessaa isa tokko. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa lola beelaa fi gaaga'ama hamaatu deemaa jira kan jedhan namni kun lolli biyyattii hubaa akka jiru dubbataniiru. Qabsoon Oromoo mirga ofii kabachiifachuu sirna dimookiraasii gadi dhaabuu ofiin of bulchuu fi abbaa naannoo abbaa albuudaa fi abbaa qabeenya isaa ta'uun ejjennoo qabsoo Oromoo akka ta'e himaniiru. Akkuma kana Oromoon daangaa isaa kabachiifachuu mirga isaa eegsifachuu fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu barbaada jechuun ibsan. Biyya kana keessatti uummata walitti qabdee dhimma siyaasaa mariisuun hin danda'amu kan jedhan Obbo Mulaatuu Gammachuu siyaasa biyyattii paartiin biyya bulchaa jiru loggomee akka qabe himu. Yaalii akkasii taasisaa kan turan himanii garuu tasumaa akka hin milkoofne jedhaniiru. Uummata walitti qabnee waa'ee siyaasaa mariisifna jechuun Itoophiyaa keessatti tasumaa hin danda'amu kan jedhan namni siyaasaa kun yaadni akkasii tasumaa kan hin danda'amne ta'uu eeraniiru. Itti aansuun dhimma waraana kaabaa amma qophiin xumuramee jiru irrattis deebii kennaniiru. Obbo Mulaatuun dhimma kanarratti ejjennoon dhaaba isaanii baqachuu akka ta'e ibsan. Paartiin siyaasaa mala guddaa uumee biyyaaf sabani tiksa jedhamee yaadamu biyyaaf qabeenya kee dhiisii baqadhu lubbuu baafadhu jennee uummataan gorsinaa jedhe. Dubbiin kun garuu mormitootas ta'ee miseensota mootummaa hedduu dheekkamsiise. Gaaffii akka uummataatti gaafataman haala kanaan deebisuun isaanii ammoo komii guddaa kaasaa jira. Gaazexeessaa Biqilaa Amruu dhimma waraana kaabaa as deemaa jirutti akka paartiitti ejjennoo akkamii akka qaban gaafate. Isaanis paartiin isaanii qawwee akka hin qabne yeroo kamuu waraanni bu'aa kan hin qabne ta'uu akka amanan himaniiru. Kanaaf ammoo lolli kun hammaatee kan dhufu yoo ta'e akka dhuunfaattis baqachuuf qophaa'uu himan. Uummataanis waraanni hin barbaachisu gaaga'ama qabaa baqadhaa jennee gorsina jechuudhaan deebisan. Dhimma biraan gaafataman waa'ee hooggana isaanii Jawaar Mohaammed ture. Jawaar qondaala KFO ta'ee paartii siyaasaa ABO irratti lola jedhamuun himatamaa jira. Jaarmiyaan siyaasaa ABO dhimma kanallee xalayaa barreessuun boordii
boordii filannoo biyyoolessaatti himatee ture. Kun ta'ee obbo Mulaatuu Gammachuu waa'een Jawaar akka isaan ilaalan ni dubbatan. Inni nama dhuunfaa ta'us eeran ta'us hoogganaa dhaaba isaanii akka ta'e garuu hin waakkanne. Adda bilisummaa Oromoo waliin wal kabajnaa waliin nagaan jiraataa jirra. Haga ammaa wal dhabdeen nu gidduu hin jirus jedhan. Jawaar qaama koree hojii raawwachiiftuu kaafaa ta'uu kan himan obbo Mulaatuu Gammachuu nama kanarraa ajaja fudhatanis ajaja kennaniifis akka hin qabne garuu himaniiru. Yaada mataasaa barreessaa wantootni inni amma gochaa jiru kan dhuunfaa isaadha malee ejjennoo kaafaa akka bakka hin buune ibsan. Arraba abaa'oo irratti taasisee jiruuf jaarmiyaan sun akkaataa isaaf danda'amuun seeraan gaafachuu akka danda'ullee eeraniiru. Yeroo Itoophiyaa keessatti waraana kan babal'ataa jirutti qaamoleen nageenyaa mootummaa humnaan dargaggoota leenjii waraanaatiif qabaa jiraachuun ifoome. Gochi kun naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti bal'inaan geggeeffamaa akka jiru ammoo maddeen ifoomsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Shaggar dabalatee naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti dargaggoota xixiqqaatanii leenjii waraanaatiif qabuun ammas mul'achaa jira. Maatiiwwan dargaggoonni fedhii isaaniitti dhala fudhatamuu itti fufuu sababa kanaanis maallaqa akka kaffalan gaafatamaa jiraachuullee himaniiru. Baruun Addis Istaandardii haala kanatti ragaa dhiyeenya kana jaarsota godina Harargee Ba'aa fi Baalee Bahaa irraa kan walitti qabe yommuu ta'u, innis sodaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessatti mul'achaa jiru wal qabata jechuun gabaase. Kunis waldhabdee humnoota mootummaa federaalaa fi aboos gidduudha deddeebi'ee kaafamaa jiru. Waldhabdee humnoota federaalaa fi humnoota faanoo naannoo Amaaraa keessatti itti fufuu akkasumas tasgabbii dhabuu naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ataa jiruun akka wal qabatu gabaasichi eereera. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM akka beeksisetti godaansi daandii baha Itoophiyaa hordofuun taasifamuu dhibbeentaa 22 hir'achuun gara 50,000 fi 600 ga'uusaa beeksise. Rakkoon dinagdee haalli nagaa yoo furamuu baate akkasumas dhiibbaa ilaalluun geessisuu danda'u yoo jiraate lakkoofsi godaantotaa dabaluu akka danda'u ammoo akeekachiise. Dhaabbatichi gabaasaa bara 2026 kurmaana jalqabaa ilaalchisee baaseen Itoophiyaan wiirtuu guddaa ka'umsaa fi deebii godaantotaa taatee jirti jechuun ibse. Haalli kun bu'aa kallattii cufamuu daandiitii kan jedhe gabaasichi jaaguraan alaa keessaa qaamoleen mootummaa Itoophiyaa daandiiwwan godaansaa gurguddaa irratti bobbaasanii fi argamni waraana daangaa galuu galaanaa obokitti geeffamuun isaa godaantonni halkan karaa Dawwellee Alii Saayibee akka qaxxaamuran dirqisiisu eere. Gabaasichi dabalataanis lakkoofsi godaantota Itoophiyaa gadhiisanii ba'anii 65,000 fi 200 irraa gara 50,000 fi 600 yoo dhatu yeroo darbee wajjin wal bira qabee gaafa ilaalamu dhibbeentaa 22 gadi bu'eera jedhe. Malli qarqara galaanaa Jibuutii obokittiin taasifamu 1,000 fi 500 hir'achuu isaa IOM kan ibse yommuu ta'u, kun kan ta'eef ammoo Jibuutiin bara darbee kana keessa filannoo pirezidaantiif duula geggeessite keessatti tarkaanfii nageenya jedhamsa fudhachuu isheetiin jedhe. Gabaasichi teessoo yookiin saroon ergamtoota godaantota seeraan alaa qaawwaa ture guutuu isaanii ibsuun Booramaa, Wajaalee, Hargeysaa, Barbaraa, Buraawoo fi Ergaaboo Bosaasoo wajjin wal quunnamsiisan saroon hojjechuu itti fufanii fi hojii isaanii wal'isaa jiraachuu akeeke. Tattaaffiin mootummaan Itoophiyaa wayita wal mufannaan sabootaa fi fincilii dhannoo deemaa jirutti aangoo giddu galeessaatti ol kaasuu godhee bara 2025 keessa dhaabbilee dimookiraasii calaatti kan hubee fi kabaja mirga namummaa kan midhadhe jechuun gabaasni waggaa gamtaa Awurooppaa kan mirga namummaa fi dimookiraasii addunyaa bara 2025 ibse. Gabaasni kun akka jedhetti haalli mirga namummaa fi dimookiraasii Itoophiyaa calaatti walitti bu'iinsa dhannootiin tasgabbaa'uu dhabuu fi miidhaa waraana waggaa lamaaf naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatameen kan dhiibbaan bocamedha. Walitti bu'iinsi bal'aan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti ittuma fufuu isaatiin ala naannoo Oromiyaa fi kutaalee biroo keessattis nageenyi eegamuu dhabuun itti fufeera jedhe. Harkifannaan hojii meeshaa waraanaa hiikkachiisuu ce'umsaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu irratti mul'atu waggaa sana keessa itti fufuudhaan tattaaffii bal'aa tasgabbii deebisanii fiduuf godhamaa jiru miidheeraa jedhe. Yaaddoo guddaan keessattuu naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti itti fufaa kan jedhe gamtaan Awurooppaa waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa socho'uu itti fufuusaa fi walitti bu'iinsi waraana mootummaa milishoota naannoo fi gareewwan hidhatanii gidduu jiraachuu eereera. Wal waraansi akkasii dhiittaa seera namummaa addunyaa miidhaa nagaa fi buqqa'insaa kan fide yommuu ta'u, danqaa dhiyeessii gargaarsa namummaallee akka uume ibseera. Adeemsi ce'umsaa haqa Itoophiyaa dhaabbachuu isaa fi gaafatamummaa mirkaneessuu waamichoonni godhaman hojjettoota deeggarsa namummaa irratti haleellaa raawwatame dabalatee calaatti deebii malee hafuu gabaasni kun eereera. Haalli mirga namummaa sochiin dhaabbilee siivilii dhiphachuu isaatiin kan beekamu yommuu ta'u, gaazexeessitoonni, mormitoonni, dhaabbileen hawaasaa siivilii fi rogeeyyiin gocha ari'atamaa hidhaa yookiin baqattummaaf akka saaxilamanis ibseera. Cufamuun quunnamtii gama intarneetii fi daangessiin dijitaala biroo bilisummaa ibsannaa yaada irratti daangaa akka kaan yaadachiise. Miidhaa naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti raawwatamu dhimma murteessaa ta'uu ibsuudhaan eegumsa seeraa muraasaa fi tajaajila bal'aa miidhamtootaaf dhiyaatu gahaa ta'uu dhabuusaa gabaasni kun addeesseera. Itoophiyaan tarree bilisummaa pireesii addunyaa bara 2025 keessatti biyyoota 180 keessaa 145 irratti argamtu yommuu ta'u, Freedom House ammoo biyyoota 100 keessaa sadarkaa 18 kennee fi bilisa kan hin taane jechuun sadarkeesseera. Kunis waggaa lamaan darbee keessatti gulantaa lamaan gadi bu'eera jedhame. Hojjettoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanii dhiyaanne kana gaammaatti hordoftan ture oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.